Kita gashu. Yoya, akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha. Har'a kana dhufee fi baay'een keessan na beektu jedhee yaada. Ani sooressadha. Sooressa akka Itoophiyaatti sooressa tokkoffaadha. Birriin koo miliyoona osoo hin taane biliyoonaan lakkaa'ama, tiriliyoonaan lakkaa'ama malee birriin koo miliyoonaan lakkaa'amu. Kanaafin jedhee har'a isinii wajjin wal baruun barbaada. Akkasumallee haala jireenya kootii, haala uffata kootii tokko tokko isiniif qooduun barbaada. Ani guyyaatti jechuudha kaalsii 3-4 uffadha malee tokko uffadhee hin oolu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi uffata immoo guyyaatti tokko uffadhaa achiin booda deebi'ee hin uffadhu. Abdi! Wayyee! Surreen kee jilbarraachite manadhaatti si geessu. Guddis badi deemasi! Dhiifama naa godhaa ijoollee sabii maqaa balleessa malee ani akkas miti jechuudha. Ani koo uffata iyyuu isa guyyaa tokko uffadhee nama baasetan hiyyeessotaaf kenna malee akka uffadhee hin beeku jechuudha. Akkasumallee kophee jechuudha yookaan caammaa biyya kana keessaa biteen kaadhan. Gara Ameerikaa, gara Jaappaan, gara Dubaay kanaan bitee kaadha malee yaa'u isaan tokko uffadhe isayyuu yoon uffadhe guyyaa lama uffadha achiin booddee ofirraa baasee hin gataa. Isayyuu kophecha doolaara 500 doolaara 600 bitee kaadha malee yaa'u doolaara 100 akkas akkasiin bitee takkaan uffanne jechuudha. Abdi! Mucaan ana maalan si godhee? Caamaan keessi jalaa urrate bishaan gashaara. Shaansi tagashuuti. Daawwattoota keenya dhiifama naa godhaa guyyaa biraa walitti deebina. Yoo yakka bajamu daawwattoota keenya qophii keenya biraadhaa walitti deebinee jirra. Har'a sigaa keessummaa ajaa'ibaa namatti sooressa Itoophiyaa tokko qabadee dhufee jira. Hanga dhumaatti nama turaas niin jedha. Keessummaa koo egaa isin sooressa Itoophiyaadha jedhan akkam wanti kun dhuguma? Of course ani sooressa Itoophiyaatti dhugaadha. Tole akkasumallee egaa isin mobaayilii iPhone Itoophiyaa keessatti kan hin argamne qarshii guddaadhaan bitanii qabatu jedhan. Eeyyeen dhugaadha ani mobaayilii iPhone Itoophiyaa keessatti argamu takka bitee hin qabanne yaa doolaara 500 Ameerikaadhaan bitee qabachaa jira jechuudha. Isumayyuu an kaardii mobaayilaa gaafa guuttadhu akka namoota kaanii 300, 200, 500 guuttadhu kaardii mobaayilaa. Atto kasan guuttadhu 2000, 3000, 4000, 500 guuttadha jechuudha kaardii mobaayilaa illee. Ifama gidduutti okay maatte bilbilasni bilbila maara. Bilbila irraa kaas maalin godha yeroo warqeedha nu bukkeetti yeroo warqeedha waan ta'eef yeroo qabu irraa kaasuudhaaf. Irraa kaasaa rakkoon qabu yeroo qabna ganaa. Maal goota irraa kaasu na rakkisu rakkoon qabu kaasaa. Jetteere. Hello. Isin sooressa Itoophiyaa miti. Eeyyen. Adraa keessan deebisame birrii keessaa qabu. Tole deebisen si bilbila. If maal tokko rakkoon qabu deebisaa fi. Hello. Waan naaf feertaniif guddaa galatooma. Eessa deemtu malee raawwanne? Hanga rakkoon qabu. Egaa galatoomaa daawwattoota keenya waan nu daawwattaniif galatoomaa qophii keenya akkas ture.